dhimma bu'uuraa ijaarsa biyyaalessaa irratti waliigaluu dhimma dadhabe irratti taa'anii haasa'anii yaada haaraa fiduuf jijjiirama fiduudhaaf dhimma gaggeeffamu ta'ee abbummaan marii kanaa garuu lammii biyya sanii kan ta'e jechaadha. Kaayyoon marii biyyaalessaa waan guddaa of keessaa qaba. Mariin biyyoolessaa isa dhumaati. Marii biyyoolessaatiin wanti hojjetamu waan hunda jijjiira. Sirna ture jijjiiruu danda'a, adeemsa ture jijjiiruu danda'a, seera ture jijjiiruu danda'a, ilaalchas jijjiiruu danda'a. Kanaaf kaayyoon marii biyyaalessaa tokko inni guddaan tokko calqaba garaagarummaa lammiiwwan gidduutti uumame karaa nagahaatiin karaa tasgabbiidhaan fi ilaaf ilaamiidhaan taa'amee mari'atamuun hiikuu danda'udha.